Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya iddoon ammatti argamnu garma barkumee yookaan mileeniyeemii handhuura Oromiyaa magaalaa Finfinneetti. Galma kana keessatti gaafnu akkuma daawwachaa jirtan kanatti aartistoota keenya baay'eedha wajjin asirratti argamneeti jira. Akkasumatti aartistii Abbaa Shambeenis ni jira, Ittiiqaa Tafariitis ni jira, Lijaareetis ni jira, Lataa Qanee Aagaatis ni jira. Aartistoonni baay'een ni jira. Kanneen maqaa isaanii illee hin beekne dhiifama naa godhaatiin jecha. Meega arra maaliif asirratti argamne dhaamsa akka magaalaa Finfinneetti akka Oromummaatiif akkasumatti akkuma magaalaa Direedaawaatti wajjin illee wal qabatanii aartistoonni dhaamsa akka qaban uummata keenyaaf kan jiru isaanii wajjin xiqqoo yaada isaanirraa fuuna garasitti isin dabarsaati galatomaan isin jaa. Kun baay'ee gaariidha. Konsertiin tumsa walloo kun aartist Saaliyaatiin kan qophaa'edha. Aartistoota kan hirmaachise torban irraa ture yeroo jalqabaatiif konsertiin guyyaan isaa jijjiiramee namni akkatti dhufu jechuun uummanni keenya hangam akka walii birmatu argisiisaa jechaadha. Kanaaf kana immoo aadeeffannee wal cinaa dhaabbachuun immoo aadaa keenya gochuu qabna. Milkoofna innee yaanna waan hojii tokkoon dhaabbatu miti. Yeroo biraattis itti fufuu qaba wal cinaa dhaabbachuun akkasii kun. Sirriidha jechuun Finfinneenis abbaa qabdi, Direedawaanis abbaa qabdi. Ijoolleenis immoo itti guddatanii egaa argaa jirra amma fakkeenyaaf Finfinnee keessatti afaan Oromootiin manni barumsaa eegalama jedhameera. Gaaffiiwwan ilmaan Oromoo kana qofaa miti jechaadha. Barumsa irratti qofa osoo hin taane afaanichaan fayyadamuu irratti, afaanicha federaala gochuu irratti, afaan federaalaa gochuu irratti. Kun immootu akka amma laallu kaleessuma miidiyaadhaan dubbatamaa ture mana barumsaa mootummaa maratti afaan Oromootiin akka barsiifamu taasifamaa jedhame. Kun fedhii ilmaan Oromoo hanga takka ni deebisa jedhee yaada. Kan itti hafu immoo afaan federaalaa taasisuun kun dirqama. Waan wal nu gaafachiisneefis waan irratti yaada kennisuus miti. Kan qeerroof qarreen lubbuun irratti darbee kan hayyoonni meeqa irratti wareegame waa'ee abbaa biyyummaati waan ta'eef kun waan wal nu gaafachiisuus miti. Kanaaf haalli amma jalqabame gaariidhaan jedha itti fufuus qaba. Gaariidha. Direedawaa fudhannee hayyoon qabsaa'onni hedduun aartistoonni hedduun karaa aartiitiin qabsoo isaanii biyya dhageechifachaa turanidha. Haa ta'u malee garuu dhiibbaan diinaan marfamuudhaan akkas magaalicha san wannoo taasisuun ni mul'ata. Garuu immoo amma irratti wanti sun hafuu qaba jennaa. Hafuu qabasi. Direedawaan biyya seenaa qabdu, biyya arfan qallooti, biyya hayyuun meeqa irraa maddeedha. Kanaaf kun irratti hojjetamuu qaba. Waanuma jennee faarsinee bira deemnu osoo hin taane keessattuu karaa miidiyaatiin isinis irratti hojjechuu qabduun jedha.